Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajni bijaalalli keenya lafa jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turan jirso wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aana dawaa caffaa keessatti qotee bulaa daboon qonna qotataa jiru irratti fiinxaleeyyiin Amaaratti fi kaabinoonni dhukkaasaa banuun qotee bulaa uummata fuula duratti ergaa tumanii booda hidhaatti ukkaamsanii jiraachuun dhaga'ame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aana dawaa caffaa ganda gooda jedhamu keessatti guyyaa kaleessa namoota qochisiisa yookaan daboo kadhatanii qonna irra jiran humni addaa naannoo Amaara itti dhaquun ooyiruu shanee maaf qottan jechuun dhukkaasa itti bananii namoota baay'ee kan qaban yoo ta'u qonnichas akka hin qotamne addaan facaasanii namoota harkaan qabanis uummata fuula duratti akka jabaa harka duubatti hidhanii kan tuman yoo ta'u egaa akka malee tumanii booda mana hidhaatti ukkaamsanii jiraachuun dhaga'ame. Dabalataan ijoolleen konkolaachistoota karaa gubbaa baajaajii oofaa jirtus ijoollee sadi qabanii akka malee tumanii tokko yoo funyaan cabsan tokko ammoo ilkaan irraa cabsanii miidhaa jajjabaa akka irraan ga'an jiraattonni madda nageenyaatti himanii jiru. Biyyattiin osoo qaala'insa jireenyaatiin raafamaa jirtu mootummaan badhaadhina lafa hin qotinaa jedhee sababa garaa garaatiin uummata lafa irraa ugguraa jira. Guyyaa muraasa dura aana jiillee mogaa keessatti lafa seeraan alaa jechuun humna addaa Amaara poolisii idilee milishaa dabalate maasaa nama seeraan alaa qotte jechuun dallaa irraa diiganii ooyiruu isaa kan hundaa godhanii abbaa lafaa yeroo dheeraaf itti fayyadamaa ture irraa dhorkanii jiru. Wanti amma godina san keessatti dalagamaa jiru karaa uummata kanaa itti dadhabsiisanii malee dhugaa olaantummaa seera kabachiisuuf akka hin taane dhaloota Oromoo irra deddeebiin dubbataa jiru. Odeeffannoo dabalataan qeerroon Oromoo Walloo ijoollee keenya Saudi Arabiyaa keessa galaa jiran akka of eeggannoo godhannuuf godhaa jechuun ergaa dabarsaa jiru. Ilmaan Oromoo Walloo ijoollee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii turan kan yeroo ammaa kana xiqqoon biyyatti galchamaa jiran nuuf hordofa ergaa jedhu dabarfatanii jiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti humni shiftaa Amaara kan faannoofiin jettu godina Walloo aanalee hunda keessatti qubsiifamanii jiraachuu isiniif gabaasa turuun keenya ni yaaddatama. Humnoonni kunneen kan ilmaan Oromoo Walloo irraa jibbaa cimaa qaban ta'uun beekamaadha. Haaluma kanaan humnoonni kun yeroo ammaa kana Shawaa kaaba magaalaa Dabra Birhaanitti faannoon karaa cufuu jiraachuun dubbatamaa jira. Kanaan ijoolleen Oromoo Walloo kanneen Saudi Arabiyaa keessaa galaa jiran of eeggannoo akka godhan kallattii dandeessaniif nuuf beeksisaa ergaa jedhus darbaa jira. Ji'a dura ilmaan Oromoo Walloo kan maqaan isaanii adda baafachuu yeroo sanitti rakkisee ture Dabra Birhaanitti faannoo Amaaraatiin ajjeefamuun kan yaadatamudha. Yeroo ammaa kana gara Dabra Birhaanitti konkolaachisaas ta'e namni akka hin imalle gochuun dubbatamaa jira. Kanaaf namoota keenya gara Finfinnee jiranis ta'e kanneen Saudi Arabiyaa irraa galaa jiran nuuf himaa of eeggannoo akka godhan jechuun dhaamsa dabarsaa jira. Qotee bulaan Oromoo Walloo kallattii hundaan dabarsaa jiru. Ajajaa fiinxaleeyyii Amaara kan ta'e Jeneraal Addisuu Muhammad hidhamuu isaatiin wal qabate ajandaa miidiyaalee ta'e yoo mul'atu qeerroon Oromoo Walloo ergaa dabarfatee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti fiinxaleeyyiin Amaara kan naasuu ilma namaa hin qabne bakka addaa Intalee jedhamutti ilmaan Oromoo Walloo jumlaan rashananii bineensaaf kennuun ni yaaddatama. Gocha san keessatti abbaan adda durummaan hirmaataa ture ajajaa birgeedii kan ta'e Jeneraal Addisuu Muhammad kan jedhamudha. Gochi sanyii duguugga qotee bulaa Oromoo Walloo irratti raawwatame callifame kan hanga ammaa fala dhabe yoo ta'u kan fuula addunyaatti hin tolle addunyaa guutuun balaaleffatte ta'uun beekamaadha.
Qeerroon Oromoo Walloo qabamu Jeneraal Addisu Muhammad kana ilaalchisee yaada kennaa jiru. Akkasumas ergaa madda nageenyaatiif dabarsanii gochi sanyii duguugga qotee bulaa keenya hin taane Harriphoo Dawaa Caffaa Jiillee Dhummoogaa fi kan kana fakkaatan keessatti raawwatame waan callifame ilaallamu miti jedhu garuu Jeneraal Addisu Muhammad qabamuu isaa quba qabna isa qofaa osoo hin taane gareen isaa hoo eessa jira maaliif hundi to'annoo jala hin oolfamne inni qofaan qabamuun furmaata hin fidu namoonni bifa fuula addunyaatti hin tolle ajjeefaman namoota nagahumaatuu keessa hin jirreedha jedhu. Akka Qeerroo Walloo jedhutti qotee bulaan keenya har'as karaa bobba'ee galuun dhabe jira har'as mana hidhaa keessatti raarfamaa jiran jechuun dubbatu. Qaamni ani uummataaf nin quuqama kan jedhu yoo jiraate godina Walloo keessa fiinxaleeyyiin Amaaraa kan faannoo fiin jedhu godina keenya keessaa baasuu fi namoota gocha sanyii duguuggaa nurratti raawwatan nuuf qabuudha jechuun dubbatanii jiru. Jeneraal Addisu Muhammad ajajaa fiinxaleeyyii Amaaraa kan ta'e yoo ta'u namoota ilmaan Oromoo Walloo jumlaan rashansiisaa ture keessaa isa tokkodha. Lammiileen Itoophiyaa biyya Liibiyaa keessatti fi dararaan itti hammaatee jiraachuun dhaga'ame. Lammiileen Itoophiyaa biyya Liibiyaa keessatti haala ulfaataa keessa jiraachuun himame. Lammiileen Itoophiyaa biyya Liibiyaa keessatti argaman haala ulfaataa keessa jiraachuu fi mana hidhaa garaa garaa keessatti dararamaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Manicha hidhaa keessatti irra hedduun ilmaan Oromoo ta'uun kan beekame yoo ta'u dararaaf cunqurfama irra darbe gaagama lubbuun nutti fidaa jira jechuun namoonni mana hidhaa Liibiyaa keessa jiran miidiyaaleef gabaasa yoo kennan guyyaa guyyaan dararaan itti hammaachaa jiraachuun dhaga'ame. Akka namoonni magaala Liibiyaa Tiroopoolii keessatti hidhamanii jiran ergaa dabarsanitti namoonni hedduu waggaa tokko ol kan hidhaman yoo ta'u daldaltoonni qabanii qarshii humnaa ol gaafachaa akka jiranis himamee jira. Dhalattoonni Oromoo dabalate lammiileen Itoophiyaa biyya Liibiyaa keessatti dararaa hamaaf saaxilamanii jiraachuun beekame. Eegaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jalaa kaasiniin jecha waan nu waliin turtaniif galatooma.